Yooyyaa shamaa akkam jirtu Oromoo koo jirtu baga jiraattannaaf jiraadha. Oromooti yaa cufti keessanuu galatoomaa. Waan isiniin jedhuun qabu ani galatoomaa. Bagaan sinirraas dhaladhe. Bagaan Oromoo tanarraas dhaladhe. Bagaan sin qabaadhesi. Ani Oromooti yaa biratti haga kana bakkees nan qabu natti fakkaanne. Oromoon yaa haga kana waan na jaallattu illee natti fakkaanne dhugaa Waaqayyo galatoomaa. Cufti keessanuu galatoomaa. Warri keessaan bilbiltaniit illee bilbila isinirraa kaasuu didee dhiifamaa xiqqoo waan dhukkubee bilbila illee kaasuu hin dandeenye rufaatudha ta'ee aanuu hin beeku. Egaa waan hundaafuu galanni Waaqaaf haa ta'u. Ijoolleen Joordaan jirtan Waaqayyo sinaa eegu. Keessattuu ijoolleen akka koo baadiyyaa jirtan dimbararra jirtan Waaqayyo sinaa eegu. Ijoolleen dimbara Israa'eelirra jirtan Waaqayyo sinaa eegu. Itti aansee Oromooti yaa cufti keessanuu mee rabba manaa kadha rabbiin biyya tana keessa si haa baasu naan jaa. Biyyi tun danuu ulfaatti. Egaa waaqni biyyaa nu baasisuma beeka. Oromooti yaa